إنما صلاة خنا فكنا هم نمني قرين يقوم مزيد سنة أتيجا دابته صلاة وهو أفهم هلا خنا يجو إنما صلاة خنا قام نرى فوق جرا جاني دورة دبرون وكم إنما صلاة لا نمك صلاته يقردو قباته دورة دبرون حرامي يو كباشو بات يقباته يقردو قباته خا إسافي قردو أما وانتنا صلاة كذا قلي صلاة إسافي يسيدو دبرون حرامي قردو في سيدو دبرون bakka fagoo kasatiriin qabne salaata. Salaata mitire deebisuullee hin danda'u hanga dhuundhuma sadii rakkabteeti dabruu dandeessa jechuudha. Hanga dhuundhuma sadii rakkiftee achi hin dabruu dandeessa jechuudha. Ka dilaawee eenyumarra isaa dilaawee jechuudha. Isaa dilaawee jechuudha. Sheekh ammaas fakkeenyaaf ammaa maziinni kun yeroo salaata jammaa hin guutamu saffii takka lamaas salaata. Achi gubbaadha itti hidhachuun ni ta'a osoo maziinni kun hin guutamin fooqii gubbaatti itti hidhachuun ni ta'a. Aduudhumata saffii guutuu dura caala yoo jennee karaafata sababa jabaan qabu hidhatuun batamu. Hidhatuun maga ammoo hidhatuun otoo saffa hin guutamne karaa waan qaban. Karaan jiraannaan sababni jabaan jiru waan jiru qabne jechuudha. Saffii waan hin guutaminiif jibbaadha. Fooqii gubbaatti hidhachuun jibbaadha jedhan. Sheekh ammas gaafii biraa obboleessi keenya tokko akka jiru intala kiristaana takkaa wajji wal jaallannee jira. Isin amantii kiristaanaa qabdi ani islaama nis hin amantu isin tuni osoo isin hin amanne kana fuudhuun ni danda'ama. Gurbaan tokko hogganaa mukkee asatanyatti ammas munnaadhaa biyyi bara. Aja karaatee raannee itti haadhuuf nu jee bara. Garuu intala kiristaanaa fuudhuu seeraan hin dhoorkine. Akka jiru gurbaan bar diidee bar gurbaan sana karaa hin taa'uuf malee akkamatti hin jennu jee bar. Duuba ishee hammatan akkam? Foonee fayyimata garuu akkati jibbaadhaa hoggaa ilmoon gaadalaan ilmoon gara haadhaa deemti moo kam haadha feeti moo kam wajjin saskaaniitti moo kam ilmoo jallata jechuudha. Isin islaamaan qabdu ammoo ilmoo jallata waan ta'eef ilmoon karaa haadhaa deemti. Egaa kiristaana fuudhee haadhaa fuudhee beeta kiristaana geessa waan ta'eef ilmoo sanis duraa jallata. Malee isin haraam qabaattee osoo hin ta'in. Ammoo yoo ilmoo sangaa kan dandeessu taate ammoo namni danda'u waa jiraachuu. Hin jiru. Sharammoo kayyetu ilmoon tasaati jetti. Islaamummaa murtiin godhama jetti ilmoon. Kiristaanan jennuun isin jal'oofnu kaguta abbaa jetti. Jetti miti afaanumaan jenna malee ilmoon haadhaati. Haadhuma wajji waan fedhalayti. Kanaaf ilmoo jallata waan ta'eef badiidha jechuudha. Ahlul kitaab warri rabbiin foon isaanii nyaadhaa jeesan warri ammaa kun amma hoteela isaanii seennee yoo nyaanne ahlul kitaab sanni jaamanii foon isaanii san halaal ni ta'a. Ni jaaman. Foon isaanii halaal ni ta'a. Ni jaaman. Dhalaan isaanii halaal taanaan dura dhalaan halaal tuura jabaa dhaa'u. Foon isaanii nyaachuun lammeessa dha dhufaa'u. Gaafuma rabbiin وطعامكم حل لهم وطعام حل لكم ربين جي ونسين قلتني إساني فلاري كتاب ثاني غيت وإسان قالني بسني فالقول جمسانيس يهودان كواسنو وذي ابن الله جتي نسانيس إيسا مسيح ابن الله جتي كاف مسنوه إن أركموا وجوجرا ماذا ما قريتي شاب جبتي ورمس شريك ربي في نقولي ثم لي لا فوق سنجو فوق سنجو خجول جرا كان موري سفيرا في دني شريك ربي قدن إيسا المربي جاني مسيح ابن الله تيوداني سي قاف ربي آية خنبوسو قلت فنجرا ما يعتني خنياتا سبلو لبي إيجا لا إساني فلون حلال تاتي خنياتا نيو سبلادا ركوتا كرلين كابو كريستانيا مجروس فون إساني نياتشون حلال نتحاجا namni reefu gaafatan naa gaafadhu jettee deebisa sana akka ture geesse abdiin qaba. Laafiin biraa tajaajilu sheekha nama tokko nama musaafiraa haqa asriin salaatu jechuun salaata.
inni kun musaafira qasrii lama lama godhee salaatu jira nuti warri biyyaa ammoo afur afur salaannaa isa sanitti jechuun ni ta'a warra biyyaatiif ni ta'a kuma deemu sani ka akkuma ishaayii suuftii dhatuka inni sitti hidhanan ammoo guutuma leen ta'u isaa namni musaafiraa tokko nama biyyaa duuba yoo hidhate guutuudha qaba guutuu qaba ammoo namni biyyaa nama musaafiraa duubatti yoo hidhate yogguu inni lama salaammate ka'ee guutuu qaba salaataa waan halkame nabirraa jechuudha dhabiifaan gaabsanii warri makkaa isin dhugaa salaammate haa guuttadhaa jeen nuti musaafira nuti guuttadhaa jeen kaa isin jazakumullahu khairan sheekha dawaadha jedhanii osolee gaaraha osolee nyaachuun ni tahaahi akkasumatti ammaas farshoo faadhaas waan haraam qaba farshoo dhiise oseen halaali isiin oseen halaali osoleen halaali mataan siitu halaali wanni khamriin tahin يوني في الإسلام تهاجم دعوة تهاجم وني خمرين تين تواني كجل خمرين أموسين ركوب ملء دوان قبض يتشرب وني فرشوا هنتهين إسلامني دعوة فيو تهاجم وني فرشوا هنتهين جتو وني فرشوا هنتهين دعوة فيو خي تهاجم تاته ركوب تكلين قبض جي أمو فرشون دعوة تكلين فيسان قبضو حرامنا ملء ركوب ملء دعوة تكلين فيسان قبضو حنجو تهش Ongawali galchan laal. Ongawali galchan. Bakti beelanii nyaatan. Mata ta'uu taate haa taatu. Waa cufaa'uu dheebuu fi beelaa fi ni nyaatan. Khamri namuun gooje. Yoo ni fiifi namichi hudhamee fa'a gadi hin geesse malee du'an dhiyaate isin hin gooje. Ishii kophtee dhukkuba nama baabtu dheebuu nama baabtu wani malcheechuutu. Sheekh ammas gaaffiin biraa dubartii hijaaba kaayyattee niqaaba fuulaa jechuudha. Niqaaba fuulaa uffattee deemtutti hanjamaa godhuun diinitti hanjamaa godhuun ijaamti. Maal taateef hanjamaatti godhan? Wanni itti hanjamaatti godhaniif nama gariitii jira hijaaba kanaaf niqaaba kana uffatee badiin dalagu. Sallaalaniiti waliin dhawanii tunis akkasuma jedhanii hanjamaatti godhanii arrabsan. Abbaan fedhaa dalagu shari'aan waan takka halaal goonaan namni shari'aa sanxaanii goonaan islaamaa xaanii godhe jechuudha. Alaa irratti fuula ishee dhiiroo iffachuun alaa irratti waajiba ishee jechuudha. Ishee fuula ishee dhoofattee dhiiraa dhoofattuun shari'aa godhee miti كان شرعي قولي يا النبي قل لي أزمنه يدخلني من جلالي بين لجين كوان فتن كون قلت لي بوسا جي ربي ولا خيت إنجي لا خيت إنجي لا إسلام تنجي ربي إنجي آيات سين توكشنا ورجنا مجوك أسكت خلاف نمني دبرتي حجاب akkasuma mas niqaaba kaayachuun dubartiif dirqama jee isheen sagaleen isaa yoo adda hin baane jeeti niqaaba fuula kaayachuun dirqamaa jee kanaaf dhiira biratti dirqama jechuudha dirqama dubartiin fuula ishee shafanachuun dirqama rabbii yudniina alayhinna min jalaabiibihinna jee kanaaf namni hijaabaa fi niqaaba sanitti namni waan san arrabsu nama diin arrabse jedhama islaamummaa irraa bahaa islaamummaa baay'een cuun wallaala isaatii fi beekumsaan laalla jechuudha يوكشنا إسلام ما تينا داجساته القرآن سندبه كذا مثال كان كبره القرآن تقول أنت كبرن لما كبر سيجو أبي هاغو ديوتاته هنجما هاغو ديوتاته إن أدب بره شيء هماز غافي برا زمان أغافتني بكرة بسن نفدم باني جان بكافر شو سنجتشو mana hidhaa keessatti namni tokko hidhaadha jira bishaan jiru yoo waan san dheebuun gaa lubbuun irraa baasuu deemti farshoo dhiheessaniif namicha farshoo sanii dhugamu akkamii bakka sana gadi hin geessu ni du'a namichi maatu waan gaggeessu amma yoo gaggeessu baate ni du'aan sodaatames lubbuun ootuun ni gaafi farshoon yoo gartee hudhama saniin ni du'aan isaa sodaatame
Wanni bishaan dhabame jechuun fudhama sanfirra gaggeessuun ni ta'a akkasuma ammas dheebotee dheebuudhaan ni du'aan wanni dhuganta biraa jiraachuu kan jirre taate jechuudha. Yoo sodaatamee baabtulleedha. Yoo sodaatame garaan isaa qullaa ta'ee magama du'aa hoggaa deemu hoggaan bakka sagaraa gaa isumaan tun dheete lubbuun oolchite ni gaafi jechuudha. Lubbuu oolchuudhaaf yoo taate hanga lubbuu oolchu san rakkoo takka hin qabu achi qochisuun ammoo hin taatu. Sheekh amma imaltuu keessaan ture imaltuu san keessatti salaata lama lamaaniin salaataa jeetiin ni yadde osoo makiinaan deemu jiru osoo hin salaatiin keetiin gale salaata reefu qasriin ni yadde san amma guuteetti salaata mokkame guutuma leenta'u guutuma leenta'u kaduraan ni yadde san eega takka mana galtee mana keetii mitiiwu ganda keessa innaan hunga godhi guutuma lee fakkeenyaaf gideen dirraas irraas deemu bakka ganda qaashim san as dabree awwadayii seennaan hin ta'u guutuu qabdaa jechuu kaduraan lama lamaa godhettee ni yadde san galtee waan ta'eef guutuudha qabdaa. Sheekh amee qasriin tun salaata gabaabsuun asii fi dirree dhaawatan atti akkami? Guutu. Amna guyyaa lamaa guutuudha bar. Asii dirraan. Amna guyyaa lamaa kophattillee murteessanii hin dandeenye barqarsaa tan. Warri sa'aa kudha lamatti illee ni gajuun jira. Imaltuu isaa kudha lamaa asii fi akka addeelleetti adaree fi akka addeelleetti illee ni gayaa adareedhaa fi akka qarsaamatti illee ni gayaa garuu murtiin jiru jeemaa akka jedhu namichi musaafira yaamamnaan ni gayaa musaafira yaamamnaan. Namtichi tokko musaafira jedhamee lafti musaafiraa imaltuun irratti dubbatamnaan rakkoo takka illee qabu ni ta'a asii fi dirree dhaawatti ni ta'a. Dhiisi kun dheedha kun inni guyyaa lamaati barku. Yoo ganama gandarra adoo fajiriin eega fajiriin beekee dheebuuf malee hin danda'u dheebuuf malee beelaa malee hin danda'u yommuu ganama gandarra fajii dura ba'e ni danda'a jechuudha. Yoo fajrii soommanaan asii fakkeenyaaf awwadaa irraa dirree dhaawaa yoo fajrii dura ba'e soommana san furuu ni dandeenya. Yoo fajrii booda ba'e yoo cinqee beelaatii fi dheebuu taate malee musaafira jee furuu hin danda'u. Yoo ammoo subii booda raabbatee asii ba'e jechuun fajrii booda yoo bahe yoo dheebuu fi beelitti hammaattee sanii jecha furee malee asii dirree dhaawatti awwadaa fi dirree dhaawatti furuu hin danda'u. Musaafira jennee mi namni kun lakkee kasee miti lakkee qasii dandeemuulee sooman ammoo fajjiitu abbuu laalalaan fajjiitu abbuu malee eega fajrii ba'ee niyyaan soomanaa seente booda yoo rakkoon jiraatu malee hin fuudhu jechuudha. Ibqabsiisee miti namichi qabu. Lakkee lafa dheertuu deemuus eega rakkoon itti dhufte furuu dandeenya jechuudha. Beelaa furuu danda'a dheebuu furuu danda'a. Musaafira maadhaaf garuu imaltuun isaa asirraa walii amna guyyaa lamaa taatu malee hin danda'u jechuudha. Sheekh ammas namni tokko imaltuu gidee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asii Finfinnee haa taatu bakkuma imaltuu tokko yogguu dhaqee guyyaa meeqaaf salaata kana gabaabsuu danda'a. Ammanni kun haajaaf achi jira. Haajaan tun guyyaa 15 baatii faas gahuu maltiin guyyaa kanaan bitadhaan beeku. Guyyuma siin naa dhumteen deema jee ta'a. Ilaa guyyaa meeqa gabaabsuu danda'a salaata? Nabiin alayhi salaatu wasalaamu diidamii fi afur gabaabse. Gati mitire hanganaan jenne jansaabaan eegas booda namichi hanga haajaa isaatiif taa'u ni danda'a jechuudha. Nabiin illaa guyyaa 24 gabaabse hangana waan hin jenneef namni hanga haajaa isaa fixatutti 24 olittis ni danda'a. Biyya takka seenaniiti jedhi saabaadhaa. Magaa biyya as gabbeessuudhaaf hedduu feetiin jire ilaan gabaatii jaatte inni jen gabaabsaadha.
saabonni hanga baatii jahaatti gaafa gabaabsan qabanii je sheekh amma fakkeenyaaf namni tokko finfinnee sanatti an asiin jiraadha gibbiin an finfinnee qaba manaan finfinnee ijaarradhee jira haajaa fi achi dhaqee malee mana kiyya kanaan galu jira manaan achi qaba ani kun finfinnee sanatti imaltuun hin jaama warra qabaate imaltuun jaamtu ayyee warri qabaachuudhaaf naan mana qabaachuudhaaf jecha wanni imaltuu ol kun jirtu warri jiraate immoo imaltuu jaamtee yoo mana finfinnee qabaadheen yoo warra achi jiraatan manni siin qabnu ooruun siin gootu yoo warra achi qabaatte imaltuun jaamtu ammoo manuma qofa achi qabaattee mana qullaa ka warrichi hin jirre imaltuma jaamtaa jechuun gibbii qabaattus jazaakumullahu khairan sheekh ammaas gama nikaahatiin gaafii dhufee namni tokko intala takka nikaa godhateeti osoo isiisanii wajjin walitti hin ida'amin adda hafan isiisan ka'ee hiike jechuu boodarra ammaas deebi'eeti ilmoo isiisanii jaallate ilmoo isiisan fuudhuu ni danda'aayi haala nikaa godhate ammoo ittiin ida'amne ittiin ida'amne hiike isiin santu ilmoo qaba ilmoo isiisan fuudhuu ni danda'a ilmi isan fuudhuu danda'a jechuudha itti ida'amuu baannaan itti ida'amuu baannaan ilmoo isiisanii san fuudhuu ni danda'a yoo itti ida'ame ammoo hin ta'u jechuudha ay san qarame usuma ta'ee hummaatu banaa tokko maayita لك انت نكاح حرامي وربائبكم اللاتي في حجوركم وجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اكجر وهذا سينو باتي نكاح يعني انديچو شيخ حماس غافي تكا تكتو تنابلين ابا يروتو دبريسني زاد برسل في انت لا تكنما تقوتو علتي بديت دلق زنات دلقي غرق ابت الفويت يچو اساتو كنا غوري جاني نخا غدو في نخان سفياني تاي يايتا يايتا خبجان قول موساني خبجان نكاح همو ilmu ma dunira kan kabajaan kun kachi nama irulle da shi ammas gaafin ga nama irulle kanuma jor qabatti ilmoo zinaa takka ilmoo xiqqaadhaan dhalatte takka ilmoo san ilmoo xiqqaadhaati yani siisan irratti diliin deemu ni jira wata karan jira zaman mulkeetti gubbaa zinaan dhalatees mootomse diliin qabu jenni مايت خامل التيم ترى على الكتون نديزومتي نامو ما انت لا وليين قبل بيا في الاوتي الافتياس وليين قبل سويرم سمالي بوتم ماليجو تكامو نماتوكو تكامو نماتوكو إبدو قراني إني ولي توب دندي شور أبان قادير أبان يوخان كان قادير شور شيخ دعاء نقول لي بكا إنساننا دعاء نقول الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بيتي ربي إنك أقول آمين يا ربي إنك أقول آمين يا ربي ربنا نروس آمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا آمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا ربي لما تخين باتي يا ربي نوروس آمين يا ربي مخلوق دلين كم نجي ناسين نوروس آمين يا ربي قلبي إسلام ما رجال آمين يا ربي إسلام ما تكون قد آمين يا ربي إسلام ما تكون قد آمين يا ربي كن يجيب بيس آمين يا ربي كن يجيب بيس آمين إسلام ما نجال جيس آمين إلى خير ناس آمين يا ربي بنوتتي آمين بنوتا ميسيف آمين يا رب بنوتا ميسيف آمين يا رب بنوتا الجيسيف آمين يا رب ربرتي خراقا دي مغودي آمين حواسا كينيا كان يا رب تميسي آمين يا رب تركيس بنوتا كان آمين الله في الإيراس آمين الإيراس دلاغا وجدي برتني آمين إسلام ما دراتي سبيكمتي آمين أما اللي دلاغا وجدي برتني بيني آمين يا رب الراحمين آمين بنوت ميس آمين بنوت الجيسيف آمين حواسا كين الله في الإيرافيس آمين درجي سمراني بيس آمين سلطان الجيسي الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله